Nagaa Waaqayyoo gooftaa maccaa isiniif haa ta'u jaallatamtoota ijoollee Waaqayyoo har'as sagalee Waaqayyoo isiniif qabadhee dhufeera akkuma kanaan dura wal wajjin dubbanne jechuudha. Otoo gara sagalee Waaqayyoo dhaga'uutiin darbiin jaalala Waaqayyootiin YouTube kiyyaa subscribe gochuudhaan namoonni akka dhaabbattan tumsaa sagalee Waaqayyoo akka gootan akka taatanan jaalala Waaqayyoon isin gaafadheedha. Qorontoon isa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irra kan jiru wal duukaa dubbifanna. Namni tokko dhufee isanuu isinitti lallabne malee Yesuus isa kan biraa yoo isinitti lallabe yookiis isa kanaan dura fudhattan malee hafuura kan biraa yoo fudhattan yookiis isa kanaan dura simattan malee wangeela kan biraa yoo simattan calluma jettanii ni dandeessu jechuudha jedha. Waaqayyo gooftaan maccaa sammuu keenya nuuf haa banu. Waa'ee samii banamaa fi sammuu cufamaa wal wajjin laaluu akka jalqabne kanaan dura isinitti dubbadheera arge malee sammuu isaatti deebi'ee sammuu isaa banachuu hin dandeenye. Kanaaf wantoota hedduu akka dabarsu dubbanneerra. Egaa walumaa galatti itti fufee har'a kan wal wajjin ilaallu samii banamaa fi sammuu cufamaa kan jedhu jalatti warri qalbiin isaanii baname warri sammuun isaanii baname isa fakkaatee adeemu gargar baasu. Qabxii tokkoffaa irratti waan fakkaatee adeemu garuu waan hin ta'in gargar baasu jirti. Gararraa kana warri beektan lafa magariisa yoo dhaqxe bifa magariisa qabdi, lafa gurraacha yoo dhaqxe bifa gurraacha qabdi, bifa dhaabbataa qabdu. Gararraa waanuma irra jirtu fakkaatti malee bifa dhaabbataa kana qabdi yookaan diimtuudha yookaan adiidha yookaan gurraattiidha jettan. Dhalataan akka gararraa mootummaa Waaqayyoo keessaa Kiristoos Yesuus biraa dhaala hin qabu. Inni jalqaba dubbatu Yesuus kan biraa. Yesuus isa duraa fudhattan malee Yesuus kan biraa hin jira. Yesuus fakkaata, maqaa Yesuus qaba, mallattoo Yesuus fakkaatu qaba. Garuu Yesuus miti, keessa isaatu Yesuus miti. Eessa isaatu Yesuus miti, keessa isaatu Yesuus miti. Waan tokkoon isin yaadachiisa. Waan tokkoon isin yaadachiisa. Jalqaba Waaqayyo nama uume, nama erga uume booddee Waaqayyo ati namaa jedhe. Maaliif namaa jedhen hafuura itti galche Waaqayyo uumama hunda uume maqaa hin moggaafne. Maqaa uumama hundaa kan moggaase Addaami. Maqaa nama garuu Waaqayyo jireenyuuti hafuura Waaqayyooti hafuurri itti gale. Hafuurri Waaqayyo ergatti galee booddee nama jedhamtaate nama ergamaan godhate erga hafuura Waaqayyo erga godhate. Uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irratti immoo hafuura Waaqayyo kan waan of keessaa hin qabneef Ishmaa'eel jechuudha hafuurri Waaqayyo waan keessa isaan jirreefi ati nama hin jenneen ati harreedha jedheenini. Maaliif hafuurri nama isa jechisiisu hafuurri Addaami nama jechisiisee Ishmaa'eel keessa waan hin jirreef nama jedhamee itti fufuu hin danda'u. Israa'elootaan immoo isin harreedhaa gadi yookaan isin qotiyyoodhaa gadi jedheen dhaqaa dubbisaa Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa. Maaliif yoo jettan hafuurri nama isaan godhu sun keessaa ba'eera. Hafuura nama isaan jechisiisu keessaa baaniif nama fakkaatu malee nama kan biraa ta'aniiru jechuudha. Yihuudaa lakkoofsa 7 irratti warra nama hin ta'in garuu bifa namaa warra qaba warra nama hin ta'in namummaa warra galan jechuudha. Bifa namaa qabu malee nama miti jechuudha isaan. Warra nama fakkaatan garuu nama hin taane biyya lafaarra warra guutan. Warra raajii fakkaatan raajiin fakkaanne, warra lallabaa fakkaatan lallabaan fakkaanne, warra pheenxee fakkaatan pheenxeen fakkaanne, warra lafa deemanitti xabii kaasan, warra lafa deemanitti lola kaasan, warra nagaa hin jaallanne, warra dhugaa hin jaallanne, warra saba Waaqayyoo saman, warra ijoollee Waaqayyootti haasan jechuudha isaan kun. Isaan kanan maal jedhaa? Warra nama hin ta'in. Eeshi iddoo kanatti immoo isa Kiristoos fakkaatu garuu Kiristoos hin taane. Kiristoos kan biraa isanuu isinitti lallabne malee kana malee Kiristoos kan biraa jira jedha Phaawulos. Kiristoos kan biraa. Itti fufee maal jedha? Hafuura kan biraa. Hafuura amma fudhattan kana malee hafuurra sirrii isa sin amma argattan kana malee hafuurri kan biraan biyya lafarra jira jedha. Hafuurri biraa, hafuurri dhaloota nyaatu, hafuurri sammuu namaa nyaatu, hafuurri fakkaatee adeemu, hafuurri looyee dhaloota bitu, hafuurri namaaf hin tolle, hafuurri hamaan jira biyya lafarra jedha. Sadaffaarrattoo wangeela kan biraa jedhaan. Wangeela kan biraa. Meenan dubbadhaa itti fufee Kiristoos kan biraa jechuun maal jechuudha? Kiristoos fakkaatee akkas jedhe gooftaan Yesuus maqaa kootiin hin dhufu. Ilaa gooftaan achi jira, ilaa achi jira, biyya akkasii jira, lafa akkasii jira isin hin jedhu. Maqaa koo qabatanii maqaa koo deeffatanii hin dhufu. Garuu isin hin shawwadamiinaa jedhe. Eenyu fakkaata? Gooftaa Yesuus fakkaata. Garuu maal hin qabu? Jireenya gooftaa Yesuus hafuura gooftaa Yesuus sana hin qabu. Har'a hafuurri kun waldaa kiristaanaa keessa galee jira, biyya keessa galee jira, dhaloota keessa galee jira. Kiristoos kan biraadha, Kiristoos miti. Kiristoos isa qulqulluu isa fudhattan, Kiristoos isa qulqulluu isa itti amantan, Kiristoos isa qulqulluu isa duukaa buutan san. Hin beektan sammuun keessan banamaa miti yoo ta'e Kiristoos kan biraa duukaa bu'uuf jirtu. Dhaloonni kun Kiristoos kan hin ta'in Kiristoos kan biraa duukaa bu'aa jiraatu. Kiristoos kan biraa duukaa bu'ee du'a. Kiristoos kan biraa duukaa abidda bara baraatti gala. Isa maqaa Kiristoos qabu hojii Kiristoos kan biraan kun maal fakkaata? Abbaa sobaatti hafuura sobaa keessa
afura ejjaa keessa jira, afura sobaa keessa jira, afura dhugaatii keessa jira, afura saamichaa keessa jira, afura lolaa keessa jira, afura jibbaa keessa jira. Afurri kun Kiristoos kan biraadha. Kiristoos kan biraa jechuun isa kana. Kiristoos inni nuyi beeknu Kiristoos isa miila nama dhiskifatu miti. Kiristoos isa miila namaa dhiqaa turedha. Kiristoos inni qulqulluun Kiristoos isa nama ajjeesu miti. Kiristoos isa namaa du'edha. Kiristoos inni qulqulluun Kiristoos isa nama beelesse miti. Isa beelaa beeluu baasedha. Kiristoos inni qulqulluun Kiristoos isa saba gara du'aa geesse miti. Saba isa jireenyatti waamedha. Kiristoos inni qulqulluun waan haafaa ta'u isa jedhu otoo hin taane sabaaf isa waa ta'u. Isinoo Kiristoos isa kam duukaa buutan. Waldaan kiristaanaa irra Kiristoos isa kam faana deemaa jirti. Kiristoos kan biraa jechuun Kiristoos sobaa isa gara biyya lafaatti ba'e. Kiristoos sobaa isa addunyaatti gadi ba'e. Kiristoos sobaa isa dhaloota dogoggore. Kiristoos sobaa isa sammuu namaa qabate. Eenyuun duukaa bu'aa jirtati. Kiristoos isa kam. Tajaajila, raajii, faarfata, lallaba, paasterii, ergama, luba waaqayyoo, saba waaqayyoo eenyuun duukaa bu'aa jirtu. Kiristoos isa kam duukaa bu'atan. Kiristoos isa kam. Kiristoos isa sinirarra'ee qabdu malee Kiristoos isa sirrarraa sun qabdan baay'een nama isa isararraa sun duukaa bu'e malee isa isararra'ee duukaa bu'e. Waa'ee fannoo dubbateef hundumti Kiristoosin qaba miti. Yoo fannifamee jiraateera ta'e Kiristoosin qaba. Kiristoos arrabaan otoo hin taane jireenyaan isa ibsamudha. Hin dogoggoriin mucaa waaqayyoo. Fufee afura kan biraa. Afurri kan biraa baay'ee waldaa kiristaanaa keessa galeera. Afurri kan biraa dhaloota baay'ee keessa galeera. Waggaa afur duraan lafa tokkotti konfiraansiif waamamee lafa sana deeme. Yeroo lafa sana ga'u konfiraansiin kun jalqabeera. Erga jalqabee boodan achi ga'e. Yeroon gara konfiraansii sanaatti dhiyaadhu waaqayyo akkasnaan jedha. Ilaa iddootti dhaqxu kana namoota baay'ee seexanni dibeera. Afurri hamaa dibeera. Haleluuyaa jedhu hin iyyuu hin wacu wal waccisiisu. Walitti raaju afura hamaa dibee jawwee dibee naan jedha waaqayyo. Yeroo naqu dhaloonni hundi ni iyya ni sirba ni waca wal fixu oliif gadi goodaa keessaa waaranii kaasu. Afura waaqayyootiin guutamne irra jedhu inni isaan keessa ture garuu afura waaqayyootoo hin taane afura kan biraa ture. Namoota 27 keessaa afurri kan biraa iyyee. Har'a dhaloonni kun afura raajii fudhanne jedhee bara maqaan riskii kana keessa ka'an raajiidhaan farfataadhaan maaloodhaan inni jedhu ani ergamaadhaan inni ofiin jedhu afura kan biraatiin guutamee afura waaqayyoo kan hin fakkaanne afura sobaatiin gadi kan bobba'an namoota baay'ee jira. Afura sobaatiin nyaatamaa kan jiran, afura sobaatiin rakkachaa kan jiran, afura sobaatiin du'aa kan jiran. Afura akkasii biyya lafaatti ba'ee jira. Afura kan biraa kana hin simatina hin fudhatina afura duraan fudhattan malee jira afura biraa kana fudhatina. Jira Kiristoos kan biraa kana fudhatina jedha Phaawulos. Sammuun keeba namaa yoo ta'e Kiristoos kan biraarraa afura kan biraarraa jabeessi laphee ka'e jabeessi qalbii ka'e qalbii keebanaadha yoo ta'e. Samii banamaatti qalbii banamaatiin fayyadamu. Inni sadaffaarratti dubbatu wangeela kan biraa. Wangeela Kiristoos fakkaata wangeela Kiristoos miti. Wangeela dhugaa fakkaata wangeela dhugaa miti wangeela kan biraa. Wangeela dhugaa kan hin ta'in wangeela kan biraa kan ta'e. Phaawulos egaa kan jedhaan Kiristoos kan biraa afura kan biraa wangeela kan biraa hin simatina. Isa amma simattan kanarraan kana fakkaatee kan deemu sobaa kan deemu xuraa'ummaan kan deemu albaadummaan kan deemu laphee keessan keessatti hin simatina. Ofii keessanii hin fudhatina. Afura dhugaa amma fudhattan duukaa bu'aa. Kiristoos dhugaa fudhatte duukaa bu'i. Wangeela dhugaa fudhatte duukaa bu'i. Kana jechuun waaqayyo wangeela nutti kenne jechuun wangeelli nu harka jira jechuu miti. Nutu wangeela harka jira jechuudha malee. Wangeela fuunee akka barbaadnu gochuu hin dandeenyu. Wangeelli nu fuunee garuu akka barbaadne nu gochuu ni danda'a. Kiristoos fuunee akka barbaadne gara fedhii keenyatti harkisuu hin dandeenyu. Kiristoos nu fuunee gara fedhii isaatti nu harkisuu ni danda'a. Afura Kiristoos fuunee gara afura keenyaa geessuu hin dandeenyu. Afurri waaqayyo garuu gara fedhii isaa nu geessuu danda'a. Dhaloonni kun akka waaqayyoon akka barbaade godhutti fudhatee maqaa garagaraa ofitti moggaasee mallattoo garagaraa ofitti moggaasee biyya lafaa kanarra saammichaaf gadi bobba'e malee afura waaqayyootti boblaatee jiru. Afura waaqayyootti warra boblaatanii fi warri afura waaqayyoo immoo akka waan of harkatti galfatanii yookaan jireenya isaanii gadhiisitti warra fudhatan jiru. Gadhiisi keessa kan deeman. Dhugduu baay'ee jira har'a an tajaajilaadha kan jiru an saba kan jedhu dhugaa kan oolan machaanii kukkufaa kan deeman arraajiidhaan paasteriidha kan ofiin jedhan machooftoota baay'ee waldaa keessa jira machooftoota baay'ee saba keessa jira. Ya hordofaa koo ya isa waaqayyoon dhagaa jirtu obboleessi waaqayyoon dhagaa jirtu obboleetti waaqayyoon dhagaa jirtu sabi waaqayyoon dhaggeeffachaa jirtan sabi dhugaa kana dhagaa jirtan har'a sagalee tokkoon isinitti hima samii banamaatti qalbii banamaadhaan fayyadamu.
duukaa buutu beek, waan sagaddu beek, waan if jiraattu beek, waan if bultu beek. Aljetteen saamamin, aljettee nama hin samin, aljettee gabaa shunkurtii irra naanneen, aljettee gabaa zayitiif gabaa bishaan irra naanneen, aljettee gabaa abbaan sagalu yaada mataasaa keessatti raawwatu keessan naanneen yaada waaqayyoo hubadhu. Samii banamaatti sammuu banamaan. Sammuu banamaan baay'ee nu barbaachisa. Waaqayyo qalbii keessan isinii babanu. Eeshi dhaloonni kun kutaa gurguddaa sadan tokkotti qoodeen isinitti hima. Tokko dhaloota jalqabumaa seexanni dhangee dhibee kaase. Jalqabumaa waaqayyo akka dhaloota dibatu seexanni kan dibate. Gara biyya lafaatti kan gadi baase. Yaada seexanaa kan raawwatan, ajandaa seexanaa kan raawwatan, karoora seexanaa kan raawwatan tu biyya lafaarra jira. Inni kan biraan waaqayyoon dibamanii, Kiristoosin dibamanii, gara booddeerra immoo haalota garagaraan kan garagalantu jiru. Inni lammaffaan namoota gara booddee garagalan, namoota gara booddee gara hafuura hamaatti deebi'antu jiru. Inni sadaffaan beekaa otoo beekanii kan jallatantu jiru. Otoo beekanii kan jallatan. Otoo beekanii kan soban, Kiristoos kan biraa otoo beekanii, hafuura kan biraa otoo beekanii, wangeela kan biraa otoo beekanii kan jallatantu jiru. Warri seexanni jalqabumaa dibee isin kaase galgalli keessan dhaggeeffadhaa abidda bara baraadha. Jalqabumaa seexanarraa ergaa kan fudhattan, jalqabumaa daabiloos irraa ergamtanii biyya lafaatti kan baatan, waldaa waaqayyootti kan baatan, saba waaqayyootti kan baatan, sabni akkattis gadi baatan, dhaloonni akkatti gadi baatan, hafuura kan biraan kan dibamtan, Kiristoos kan biraan kan dibamtan, wangeela kan biraa kan lallabdan, yaada mataa keessanitti qaxxanii kan deemtan isin galgalli keessan abidda bara baraan, du'a bara baraadha, raammoo bara baraan nama nyaatu, abidda bara baraan nama gubu, iddootti ilkaan qaruun sinii ta'utti galuu bakka jirtan hin dagatina kan keessan abidda. Haa ta'u saba waaqayyoon dogoggorsiina. Warri immoo jalqaba waaqayyoon dibamtanii adeemsa keessa tokko hiriyaa baddanii kan baddan hiriyaan kan isin balleesse. Hiriyaan kan isin balleesse. Lama rakkoo baachuu kan dadhabdan chaalenjiin jireenyaa rakkinoonni garagaraa kan isin balleesse. Chaalenjiif jecha harka kee kennatan. Sadii quufti kan isin balleesse. Quufa keessa dhaqxanii harka ormaatti kan quuftan. Dhaggeeffadhu michuuko wangeela kanaaf aarsaa guddaa bahe abbootiin keenya baay'eetti du'an. Isxifaanos yaadadhaa, Phaawulos yaadadhaa, Phexros yaadadhaa, Yaaqoob yaadadhaa, bartoota waaqayyoo yaadadhaa. Eeyyee namoota waaqayyoo dubbii kana nu biraan gahan yaadadhaa. Wangeela eeyyee haalota laaltee, chaalenjii laaltee, hiriyaas goomsu laaltee, wanta garagaraa laaltee, waan biraatti naqaaqee wangeela buri. Kiristoos isa qulqulluu, wangeela isa qulqulluu, hafuura isa qulqulluuf jiraadhu. Michuukoo dhugaa kana nyaate, mucaa waaqayyoo sagalee waaqayyoon jallisi, daandii waaqayyoo irraa sin kaatiin. Warri immoo otoo beektanii jallattan, otoo beektanii saba waaqayyootti kan bobbaatan, otoo beektanii dhugaa kana qaxxan, otoo beektanii sammuun kee otoo beekuu, keessi kee otoo beekuu kan balleessite. Galgalli kee abidda bara baraan, tarii boran qalbii diddiirradha, tariif tanan qalbii diddiirradha jechuu dandeessa. Amma akka sagalee kana dhageessee qaatee waan taatu hin beektu. Tarii waaqayyoo sitti dhufa, tarii immoo situ waaqayyoo bira dhaqa. Amma karaa kam akka godoon kee hundi gamee gara waaqayyoo deemtu hin beektu. Sagalee kana dhageessee booddee maal akka taatu hin beektu. Wanti guddaan ani sitti himu amma gara waaqayyootti deebi'i. Namoonni kun hundumtuu gara waaqayyootti deebi'a. Mootummaa waaqayyoof ta'a. Samii banamaatti sammuu banamaadhaan fayyadamu. Samii banamaatti qalbii banamaadhaan fayyadamu. Qalbii banamaa qabaadhaa. Jarri gooftaa duukaa deemanii Marqos boqonnaa 6 lakkoofsa 52 irratti gooftaa duukaa deemanii waaqayyo faana jiraatanii waaqayyo faana tajaajilanii waa'ee waaqayyoon beekan akka abjuu ta'an waaqayyoon hin hubanne. Luqaas 24 irraa waa'ee warra mandaraa Imaa'uus deemanii isinitti himeera. Kanaan dura isaan waaqayyoon hin beekne gooftaa duukaa deemanii waa'ee waaqayyoo dubbatanii gooftaatti gooftaa himanii. Haa ta'u garuu goofticha beekuu hin dandeenye. Dhalataan akkas hin ta'in Yesuus isa duukaa buutu, waaqayyoo isa sagaddu, wangeela isatti amante, wangeela isa barsiiftu, wangeela isa si barsiifamu gargar baasii hubadhu. Gooftaan isa dhageenya nuuf haa eebbisu. Torbaa kana fuulduraatti sagalee kan biraadhaan wal agarraa. Har'aaf raawwadheera. Yeroo gaarii qabaadha. Eebbifamaa.